dhoksaa garaa koo eenyuyyuu beekumsi irraa kanaaf sinjaata maqaa kee faarsaa hundarraa otoo atin jirre silaa badeera seenaan koo tituunan buufne ormaat na laanne ulfaadha abbaa koo dhoksaa garaa koo eenyuyyuu beeku si irraa maqaa kee jaata hundarraa. Tole nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu leensaa ta'uu beerraati subscribe share godhaa guyyaa har'aa obbolota keenya shamarran akka biyya hambaa jirtaniif gorsa xiqqoo ishee waliin goona jechuudha galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u obbolota koo shamarran biyya hambaa jirtan hundumaa ilaallata kan nuti ol gorsinu dubbii sagalee waaqayyoo keessatti jechuudha galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u kanaadhaafi dubbii sagalee waaqayyoo keessatti wal gorsina obbolonni keenya shamarran biyya hambaa jirtan hundumaa amantaa akkamiin iyyuu yoo taatan isin fayyada jechuudha jireenya keenya faana kan wal qabatedha waan ta'eef jechuudha akkasumas immoo obbolota keenya dhiirota tokko tokkos ilaallachuu ni danda'a haa ta'u garuu caalmaatti obbolota keenya shamarran biyya hambaa jirru irratti waan argamuuf wantoonni ani amma qabadhee dhiyaadhe YouTube keenya subscribe share like gochuudhaan immoo yeroo dhufuttis barumsa darban irraa argachuu dandeessu gooftaan isin haa eebbisu sagalee waaqayyoo keessaa dubbiseen gorsa koo jalqabaa akkas jedha dubbii sagalee waaqayyoo keessaati macaafa fakkeenyaa boqonnaa 30 boqonnaa ebifamaa boqonnaa 8 irra jechuudha boqonnaa 8 lakkoofsa 33 irra akkas jedha jechuudha dubbiseetaniin itti fufnee waliin ilaalle gorsa keenya akkas jedha ogeessa ta'a gorsa koos dhagaa malee hin tuffatina namni ana dhaga'uu guyyuma guyyaatti karaa keellaa koo dammaqee kan na eegu michinchila balbala kootti hirkatee kan kan eeggatus haa gammadu namni ana argachuu jireenya argachuu isaa in waaqayyoo biraa ayyaana in argataa jira galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u kanaaf gorsa keenya kabajaa walirraa fudhannaa isin fayyada waan ta'eef malee wanta isin hin fayyadne yookaan wanta hin fayyadne anis qabadheen yaaddu sababni isaa wanta hin fayyadnetti yeroo keenya hin balleessinu jechuudha sagalee waaqayyoo immoo yeroo kamiyyuu wantoota hin fayyadu yookaan wantoota hamaarraati gara kan nu deebisu yookaan immoo gara qajeelaatti kan nu oofu dhaqabatee jira jechuudha kanaaf guyyaa har'aa mata dureen irratti qabadhee dhufe obbolota keenya shamarran biyya hambaa jirru wantoota garaagaraadhaan yeroo baay'ee ni goyoonfamna jechuudha kanaadhaaf kunis maal irratti jechuudha kallattii gaa'ilaa ilaashise kallattii umurii keenya ilaashise kallattii waa baay'eedha waan jiruuf jechuudha isa kana irratti guyyaa har'aa gorsa gabaabduu tokko qabadheen feera simaatii fudhadhaan isiniin jedha yoo har'a xumurre dhaabanne immoo yerootti aanutti waliin ilaalla jechuudha daqiiqa baay'ee miti kanaaf YouTube keenya subscribe share gochuudhaan aloonni kan biroos immoo akka irraa baratu gochuu ni dandeessuun jira kanaadhaaf akkuma nama dubbii sagalee waaqayyoo dubbisee ogeessota ta'uun nurra jiraata gowwaa hamma yoomitti gowwaa ta'an dammaquun nurra jiraata jechuudha kunis dubartoota shamarran biyya Tole gorsa keenyatti fufnaa gooftaan isin haa eebbisu kanaadhaaf YouTube keenya like subscribe share gochuu hin dagatinaadha gorsi guyyaa har'aa qabnu obbolota keenya shamarran biyya hambaa jirru faanadha akkasumas obbolota keenya dhiirota yeroo tokko ilaallachuu danda'a jechuudha wantoonni akkasii isin quunnamuu danda'a jechuudha haa ta'u garuu irra caalmaatti akkuma isiniin jiree obbolota keenya shamarran biyya hambaa jirtan ilaallata jechuudha gooftaan isin haa eebbisu kanaadhaaf guyyaa har'aatti ogeessota ta'uun nurra jiraata akkuma sila macaafa qulqulluu keessaa isiniif dubbisee
obbolota keenya shamarran biyya hambaa jirru ogeessota ta'uu dhiisuun keenya wantoota baay'eedhaaf nu saaxilee jira jechuudha. Wantoota baay'eedhaaf nu saaxilee jira jechuudha. Kanaaf ogeessota ta'uun nurra jiraata. Ogeessota ta'uun kun egaa akkuma macaafni qulqulluun jedhee seera uumamaa boqonnaa 8 ebifamaa macaafa keenya boqonnaa 8 macaafa keenya boqonnaa 8:33 irraa akkuma jedhu ogeessota ta'a jedhe. Maal akka hin taaneef afaan namootaa keessa akka hin liqimfamneef jechuudha. Afaan namootaa keessa akka hin seenneef ogeessota ta'uun nurra jiraata jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaadhaaf jechuudha ogeessota ta'uun nu barbaachisa. Ogeessota ta'uun nurra jiraata. Ogeessota ta'uun anaaf isinirraati eegama. Gaafa sana kaayyoo keenya jalqaba ganama manaatii baanee fi sana raawwatachuu ni dandeenya jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf yeroon akkas isiniin jedhu jalqaba gaafa mana maatii keenya keessaatii baane hundumti keenya iyyuu kaayyoo tokko qabna jireenya yaada innis jijjiirama barbaadudha. Lammaffaa immoo maatii dhufii jijjiiruu. Obbolaa dhufii jijjiiruu akkasuma namoota rakkatan namoota naannoo gargaaruu fi kan kana fakkaatan jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf maal jechuu barbaadeni guyyaa har'aas obbolota koo otoo kaayyoo qabdanii kaayyoo keessan gattanii namoota guyyaa 2-3dhaaf ilkaan isaanii sinfaanas kolfaniif bakka hin qabaatina. Bakka hin qabaatina. Maaliif jaalallee kosiniin jirani guyyaa 2-3 sinfaana kolfu ji'oota 2-3 sinfaana kolfu garuu dhukkubbii waggoota dheeraa dhukkubbii umurii guutuu isiniif ooraniitu sin biraa deebi'u jechuudha. Isinii gala waan ani jirachaa jiru isinii gala natti fakkaata. Yeroon akkas isiniin jedhu jalqaba kaayyoo sin manaati baatan sana milkeeffachuudhaaf ergi manaa baatanii nuyi karaa feesbuukaa kallattii garaagaraatiin jaalala barbaaduudhaaf miti kan manaa baane jechuudha. Kaayyoo keenya sana milkeeffachuudhaaf manaatii baanee jechuudha. Hamma kana ta'ee jirutti immoo namni tokko guyyaa har'aa sin jaaladhe wanta nuun jedheef dadhabbii keenya waggaa 2-3 maaliif afaan bineensaatti afaan waraabessaatti gadi naaqna. Obbolota koo nuyi biyya hambaatti dadhabbii baay'ee qabaachuu dandeessu jechuudha. Maaliif nan beeka waan ta'eef anis isin keessaa ishee tokko waan hin ta'eef jechuudha. Otoo nama ta'utu fudhatee itti jijjiirama argisiisee dhaloota jijjiiruuf isaas dhiibbaa rakkina irratti gidiraa irratti geessate okay gaarii danni kun garuu qabeenya keessan dafqa keessan waggoota dadhabbii hamma kana umurii keessan afaan waraabessaatti gadi maaf naqxu. Macaafni qulqulluu ogeessota ta'an jechaa jira. Amantaa musliimaas ni laallata. Amantaa ortodoksiis ni laallata. Ogeessota ta'uun nurra jiraata. Amma yoomitti goyoonfamna? Amma yoomitti? Iskee machee? Amma yoomitti? Goyoonfamuun nurra hin jiraatu. Warri kaayyoo qaban obboloonni keenya dhiirotaa warri kaayyoo qaban hojii akkasiin hojjetanii si jamman. Hin hojjetan. Isaan kaayyoo qabu dafqanii lafaanii rakkina irratti dhiibbaa geessisaniitu jijjiirama mataan isaanii fiduu danda'u isaan jechuudha. Isa kana kan isaan hojjetan. Garuu warroonni isiniin jaaladhe isiniin jedhani guyyaa 2-3 isinitti kolfanii torbee 2-3 isinitti kolfanii gaafa ji'a 3ffaa gaafa ji'a 5ffaa qabeenya keessa waggaa 2 waggaa 3 waggaa 4 itti dadhabdanii oomishtan sana qiqim godhatanii naa bilbila laataa utuu jettanii eegdanii bilbila isaanii cufatanii badan jechuudha. Isaan kun maalidha waan badoota warra shishaa irratti sigaaraa irratti yeroo isaanii fixaa oolan. Humna qabuun hojjetani, harka qabuun hojjetani, miila qabu deemanii waan godhan, ija qabuun ilaalu garuu ija isaanii hin argu. Isaan akkasitti dafqa keessan fixu jechuudha. Anaan hin qabdan isin. Sababni isaa maaliif kaayyoon keessan jalqabaa isa kanan turreeka. Kaayyoon kun jalqabaa karaa namaa karaa maalii yoon argadhe. Isa kana kan nu taasisu maalii beektu? Abdii kutannaan. Abdiin kutatiin ogeessota ta'a. Ogeessota ta'uun nurra jiraata. Maaliif? Dadhabbii waa'ee qabna jechuudha. Isa kanarraa immoo waggaa 2-3 yoo ta'e wanta umuriin keenya darbe nutti fakkaata. Sichi gallee gaa'ela godhachuu hin dandeenyu wanta akkasii nutti fakkaata. Hin danda'ama. Hin danda'ama gaa'ela bareedaa godhachuu hin danda'ama. Garuu ogeessota ta'uun nurra jiraata. Ogeessota hin taanetti gaa'ela godhachuu miti mataa dhukkubbii irraa fayyuun hin danda'amu jechuudha. Maaliif
namni qajeelaan macaafa qulqulluu keessaa iddoo tokko fakkeenya dabarsee dabaleen isiniif dubbisa. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 14 lakkoofsa 1 irraa akkas jedha. Dubartoonni jedha. Dubartoonni maali? Dubartoonni ogeeyyiin hundinuu mana isaanii ni ijaarratu. Warri gowwoonni garuu harkuma isaaniitiin mana ofii isaanii diiguu jedha. Harkuma isaaniitiin maal godhu? Mana ofii isaanii diiguu jedha. Itti fufeeyoo namni yaada qajeelaa jiraatu Waaqayyoon in sodaata. Namni jireenya isaa micciiramaan garuu isa in tuffata. Namni gowwaan dubbii afaan isaa keessaa ba'uun of in gurguddisa. Isumaan immoo maal godhaa? Ulee ofitti hin fidaa jedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u.